Ashama harka fuune daawwattoota keenyaa warreen nu daawwachaatti jirtanii gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun tafarii Tiyuub irratti as tamsaasa kallattiidhaan isiniif dabarsaatti kan jiru magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul irraa isiniif dabarsaatti jirra. Guyyaan har'aa kun Juulaay 4dha kan biyya Ameerikaa keessatti Ameerikaan walabummaa ishee itti dhugoomsitedha. Maarreen iddoo kana keessattis egaa Oromiyaa xiqqoo kan jennu magaalaa lakkuu keessatti namoonni wal gahuudhaan guyyaa kana sirnoota garaagaraadhaan kabajatu. Iddoon nuti argamnu naannoo Riverside jedhama. Heneppen kaawunii keessatti kan argamu iddoo kanatti Oromoon danuun iddoo kanatti argamanii waan daldalaaf ta'u wantoota garaagaraatti kan isaan qabatanii jiranii. Maarreen egaa kana qofa otoo hin taane namoonni jiruu baqaadhaan fageenyarra jiran ilmaan Oromoo waa'ee guyyaa kanaa maal jedhu egeree Oromoof Oromiyaa keessatti immoo kan jajjabeen Oromoo walabummaa Oromiyaas ta'e bilisummaa Oromoo fiduudhaaf kufanii kuffiisaatti jiran irratti maal dhaamu kan jedhu namoota garaagaraa dubbisnee kan isin biraan geenyu ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Ani Tichaa Guddataati. Suuqa sanatti immoo kan agartanii tafarii Adareetii Awaash Awutoorraa turtiin keessan waliin haa ta'u. Namoota garaagaraa dubbisnee miira isaanii gaafanna. Turtii gaarii. My name is Jetta, and I'm with the Senior Linkage Line and Trellis, and we sponsored this event. This is our second event. We wanted to give back to the community and sponsor the Ethiopian, the Oromo people, and this is a wonderful place to do it. Wonderful. You guys have some services for elder people. As we see, we have seen very old people here. What kind of service you guys give for Minnesotans? Right. Anyone in Minnesota can receive services from the Senior Linkage Line. It's a free statewide service of the Board on Aging. It's in partnership with my organization, Trellis, because we're the area agency on aging. Anyone in Minnesota, it doesn't matter any citizenship or immigration status, we help with transportation, we help with chore services. Let's say someone fell and had a medical and they couldn't clean their house or they couldn't get a ride to a medical appointment. We can provide resources so that people can access those services. We do a lot of translation services between Afan Oromo and English so that everyone has the equal access to the services. Thank you. No problem. Take care. Yalla, tell me. Baga July 4th geessanii maal hojjechaa jirtu iddoo kanatti? Baga waliin nu geesse asitti amma waanuma African Economic Development Solution waan dalannuu fi uummatatti beeksisaa jirra. Agasti guyyaa jahat African Little African Festival festivaalii guddaadha waggaa waggaan deemsifama. Kun si'a sagalaffaadhaaf waggaa sagalaffaa kabajuu kenna. Inni Saint Paul Midway Hamlin Parkitti geggeeffama. Guyyaa san hawwisoon Afrikaa hundarraa dhufu aadaa isaa nyaata isaa kalcheer isaa iddoo display itti agarsiisa waan ta'eef namni hunduyyuu akka dhufan. Iddoo kanatti ammoo tajaajilli dhaabni kennu liqaan kenninaa waa'ee warra mana jalqaba bitatuu fi horii jalqaba kaayatan. Leenjii fudhatanii leenjii san boodaan akka aksesii godhan goona. Sanirra darbees waa'ee daldala akka itti jalqaban leenjifna. Barumsa financial literacy jedhamu sin kennina. Gargaarsa adda addaa technical assistance provide goona kanaaf kanuma kennina. Thank you. The 4th July and you guys are here. We see African Economic Development Solutions. Why you guys are here? Okay, thank you so much for giving me this opportunity. My name is Tsaggaye Edawo Galgalu.
I work for a St. Paul, Minnesota-based non-profit or CDFI, Community Development Financial Institutions, called African Economic Development Solutions. These African Economic Development Solutions provide loans to small businesses, especially to African immigrant communities, and we provide business development training, home ownership education, and so on. Especially, we are also organizing the Little Africa Festival and Parade, which is going to be happening on August 6, 2023 at Hamlin Park, St. Paul, Minnesota. So you all are invited for this special event, which is the 9th Little Africa Festival and Parade at Hamlin Park. So it's a kind of family-friendly event where everybody will come and enjoy and show their culture, food, music, and dance. So again, this Little Africa Festival is going to happen on August 6, 2023 at Hamlin Park, St. Paul. All of you are invited for this grand event. Thank you so much. Thank you. Tole luba iddoo kanatti argamna July 4th dha baga guyyaa kana iddoo kanatti immoo mana kiristaana ortodoksii Tulluu Raajota qulqulluu Phexros fi Phaawulos kan jedhu argina. Mee sochiin isinitti jirtan maal fakkaata? Maaliif gaaffiin kun Oromiyaa keessattis ka'e biyya Oromiyaa kana keessa ba'e immoo diaasporaa keessattis lafa qabateeti kan jiru. Mee maal hojjechaatti jirtu? Dhugaadha galatooma isinis gaaffii kana dhiyeessuu keessanii fi waldaa ortodoksii Tulluu Raajotaa magaalaa Lakkuu keessatti argamudha. Egaa guyyaan kun July 14 guyyaa Independensiiti jedhamee beekama. Nutis amma jaarraa kana keessatti of danda'anii jiraachuun ofii afaan ofiitiin aadaa ofiitillee aadaa namoota biraatillee biyyoota biraatillee dura kan ofii kabajanii biyyoota biraatillee kabajanii bareedaadha. Kanuma haala kanaan egaa sochii addaa kana qofa osoo hin ta'in Ameerikaa kaabaa keessatti bakkuma hundattuu bataskaana babal'isaati jirra. Amma dhiyoo kana torban tokko booda Poortilaanditti illee bataskaanni Sillaasee kan Ortodoksiin dhaabbata. Oromoon bakkuma jirutti aadaa qabu ofiisaa akka of jajjabeessu, afaan isaa akka jabeessu, waaqa galateeffachuu isaa akka jabeessu. Hundumtuu akka kaka'iinsa musliimaa haa ta'u, pirootestaantii haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, wanna Oromoodhaaf malu hojjechaa amantii ofiitis immoo akka amantiin isaa jedhutti gaggeeffachaa dammaqiinsa of danda'iinsa indipendensii mataa ofiitillee namni kanarratti hubatee akka qabaatu yaada jedhuun qaba. Baay'ee gaarii gaaffii tokkoon isin gaafadha. Yeroo adda addaa namoonni Oromoon akka Oromootti afaan isaadhaan sagaduuf yeroo adda addaa mormii yogguu isa quunname argina keessumaa Itoophiyaa keessatti. Mee namni tokko afaan isaadhaan yoo sagade rabbitu nagahumoo namoonni maaliif mormu jettanii yaaddu akkayyuu amantii tokkotti? Dhugaa yoo laallee guutumaan guututti akka Itoophiyaattis haa ta'u biyyoota achi keessatti argaman keessatti afaan kamiyyuu afaan tajaajila galatoo yoo fudhatte biyya alaatirraa kan hiikame malee biyya keessatti tokko kan barreeffame hin jiru. Wanni Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu kan afaan Giriikii yookaan immoo warra Arabiffaa fi Kooptikii irraa kan hiikkateedha. Gama keenya kanatti yoo dhufu amma maaf ka'e kan jedhu jarreessuun afaan sun isaanuma qofaaf akka gadi bu'etti yoo kun jijjiirame Waaqayyoon hin muufata afaan hin hiikkatu jedhanii warra akka siyaasattis akka taayitaattis akka ikoonomii akka qabeenya akka biizinasiittis akka babal'ina afaanittis anuu isaanii bal'ifachuudhaaf dhimma namoota siyaasa waliin qabsiisan malee waa'ee all over the world addunyaa kamirrattuu afaan nama hin dhageenye hin qabu. Afaan namaaf kan kenne Waaqayyo waan ta'eef afaan kamiyyuu hin dhagaa wanni muufachiisu dhaluu fi dhalchee nuti haala ittiin waan tokko of jalatti ittiin to'achuudhaaf tolfanne haala nam tolchee san keessaa akka hin baane gama lolaatiin haa ta'u gama siyaasaatiin haa ta'u gama qabiyyeetiin gama diinagdeetiin haa ta'u gara hundaanuu of jalatti to'achuudhaaf amantii kana da'oo godhatamee warri hojjetamu waan dhimmi sun jalaa tuqamuuf lolu malee waan kanallee wallaalanii miti hin beeku garuu yoo kun ta'e har'a amma kana yoo deeme borumooyyuu nuti bakkeen qabannee lollu bakkeen qabannee biizinasii keenya itti rangoon bakkeen qabannee taayitaa keenya itti kontirool goonu afaan keenya itti guddisnu nu harkaa dhuma yaada jedhurraa
qabsuma aan ofiisan babal'isuudha waan ta'eef gama kanaan maal oltanii jechuun illee hin ta'u garuu Oromoon aan ofii irratti maa hin lolle maa hin dhaabbanne jedhu dadhabina keenyan asirraa hubadha galatoo. Haa ta'u ulfaadhaa galatooma. Guyyaa addaati. Anaaf guyyaa addaati. Guyyaan kunini guyyaa bilisummaa dharraanu bilisummaa uummanni keenya erga gabrummaa jala kufee dharra'aatiin ture biyya Ameerikaa keessatti akkasitti bilisaan waliin baanee kabajnu yeroo ta'u gammachuu gama tokkoon gammachuu guddaa sunatti dhagama. Biyya bilisa akkas ta'e kana keessatti kabajuu kennaaf walitti dhufnee kun akka amma argitu kana ijoolleen gammadanii maatiin waliin argine akkasi gammadee dabarsuun kun waan guddaa gammachuu guddaa sunatti dhagama. Gama kaaniin ammoo yaaddoon illee gaddillee ka dhagamu jira maaliif jireenya keenya keessatti uummanni nuti keessaa dhalanne yeroo ammaa kana addunyaarra faca'ee jira. Biyya adda addaa keessa jira. Biyya isaa keessatti illee rakkoof gidiraa adda addaa keessa jira. Biyya ollaa keessa jira. Akka addunyaatti yoo ilaalteetiin jette addunyaarra faca'anee jirra. Yaaddoo santu natti dhagama. Bifa sadaffaan ammoo bilisummaan tolaan akka hin dhufne bilisummaan gatii akka barbaachisu hojii akka barbaachisu mul'isa. Kanaaf gammachuu fi yaaddoo jirutu in memory yookiin ammoo yaadannoodhaan of duuba deebitee waa xiinxalluu kanatu natti dhagama. Haa ta'u guddaa galatooma. Baay'ee guddaa galatoomaa asitti argamu keessaniis isinillee galatoomaa isin jedha. Tole hawwii baga guyyaa har'aan geesse biyya Ameerikaa keessatti guyyaa walabummaati. Mee walabummaan siif maali? Lal baga waliinuu geenye walabummaan egaa of ta'uudha ofiin buluudha aadaa ofiitiin eeyyama akka garaa keetti aadaa kee shaakaluudha afaan keetiin shaakaluudha mirga waan ilmi namaa qabaachuuf walabummaa qabaachuu qabda. Walabummaan anaaf mirga ilmi namaa argachuu qabu. Amantii isaatiin amanuu aadaa isaa aadeffachuu afaan isaa dubbachuu kun si eeyyamame kana gochuu dandeessa mirga dubbachuus qabda yoo ta'e ati walabaa jechuudha. Ulfaadhu qabatti baga guyyaa walabummaa warra Ameerikaadhaa geessanii baatiin kun immoo torban nuti keessa jirru guyyaatti hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa itti kabajamaatti jirudha. Baga isa kanaanillee geessaniin jedha. Mee duubatti deebinee yoo ilaalle abaawoon hundeeffamuusaaf deemee immoo waggaa 50 gahuusaaf walabummaa Oromiyaa bira gahuudhaaf immoo hagam akka jirru mee isa kana nuu jedhame adda faate. Galatoomi dursee guyyaa bilisummaa Ameerikaaniitiinis nu ga'uudhaa isaatiif darbee immoo waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo bu'uureeffame nu ga'uu isaatiif walumaanuu baga rabbittiin nu ga'een jedha. Adda bilisummaa Oromoo waggaa 50 bu'uureeffame kana keessatti bu'aa ba'ii hammana hin jenne kaffaltii gurguddaa siyaasaan kamuu kaffale caalaa beektotaaf abbootii ilmaan qotee bulaa barattoota qeerroof qarree itti kaffalee dhufee as ga'e. Guyyaan kun akka nama tokkootti anaaf guyyaa guddaa guyyaa kabajaa qabu guyyaan arguudha hawwu an arge jechuun wanti inni hojjete umrii isaa waan caalutu hojjetame. Waggaa 50 lakkoofne miti anaaf waggaa 50 sun ji'a 50 waan ga'e natti hin fakkaatu. Sababni isaa waan inni hojjetetu guddatee daraaree mul'atee dhufee ilmaan keenyaatti darbee as ga'e waan ta'eef bu'aa ba'iin sun ija horatee daraaree as ga'uu isaatii fi gammachuun hammana hin jennetu natti dhaga'ama. Haa ta'uuti addi bilisummaa Oromoo akka namni jedhu utuu hin taane dur hasaasnee abbaa keenya haadha keenya obbolaa keenya dhoksineetiyye sagalee bilisummaa Oromoo illee dhaga'uudhaaf birdilibsii keessa yookiin oddoo duuba deebinee dhaggeeffanna dhokanne hadda garuu dhaabbannee dirree keessa dhaabbannee alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffannee alaabaa ittiin biyyuma kana keessatti dirree kanarratti alaabaa sana yoo baanne akka nama saree masgiida yookiin bataskaana litti argamu
hadha ittiin faayamnee bu'aan adda bilisummaa Oromoo tokko of nu beeksisa. An Oromoodha jennee dirree baanee dubbachuudhaaf ittiin nu ga'e adda bilisummaa Oromooti jabina isaatiif as gahinsa isaatiin ittiin boone. Inni biraa akka atu iyyuu jette walabummaadhaa fi hammamtu nu waafa jenna. Angara kootiin kana arguu kootiin isan durmaatii koo fira koo dhoksee hasaasu as ga'uudhaaf akka tokkotti ummata koo keessatti ani walaba jedhee yaada. An ofiimuudhaaf gabba'ee dhaabbadhee an Oromoodha bilisummaa Oromootiifan qabsaa jedhee laphee koo dhiibee dhaabbadhee ilmaan Oromoo immoo laphee isaanii dhiibanii dirree ba'anii rasaasaan hidhaadhaan ibiddaan ajjeechaadhaan gadi ba'anii mul'atanii dirree keessatti dhaabbatanii loluu isaaniitiif kun anaaf akka waan bilisoomeetti ilaala. Haa ta'u walaboomuufis bilisoomuufis maaltu hafaa hammamtu nu hafa kanatti jetteef anaaf just steppii yookiinis tarkaanfii xiqqoo tokkotu hafa. Inni sun immoo dhiibee addi bilisummaa Oromoo itti dhiigee itti du'ee itti rakkatee itti arrabsamee itti ari'atamee dhufee asiin ga'eera. Inni hafu immoo kan dhaloota ammaa isa inni fidee qarree boollaatiin ga'e waltaanee afaan tokko harka tokko ija tokko taanee qarree boollaa sanatti galchine awwaallee bilisummaa keenya irratti dhaabannee irratti sirbinee gammaduu qofa nu hafeen jedha. Haa ta'u guddaa galatooma ulfaadha. Baga bilisoomtani. Yes. Isa kan Ameerikaa moo isa kan Oromiyaa? Lachuu. Sinnaa himaa jira moo anoo kanaanii Namalleen jalqaba. kanaan gadi liqimsaa jira. Bakka wajjin bilisoomne silaa wal malee bilisoomnu. Mee namoonni tokko tokko bilisoomneerra jedhu gariin immoo bilisoomnee jedhu Eertiraan isa kam keessa jiru? Sammuun keenya illee bilisoomeera akkuma waan bilisummaa qabnuutti lakkoofna garuu harkaan hin qabanne immoo karaarra jirra. Waan gatiin ba'u jira, waan ijaaramu, waan jiffamutu jijjira malee karaa walakkeeffanneerra kanumatti olii wallaalan warri bilisoomneerra. Malee ganaadhaan bilisoomnee jechaa jiru. Sammuudhaan erga bilisooman inni kan nama rakkisu kaakadhaaf egaa bilisoomneerra karaarra jirra fixachuudhaaf yenna. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Ameen. Thank you. Barana kennaa addaa ummatoota keenya keessaanuu naannoo Booranaatitti haala addaatiin hongeedhaan miidhamanii gargaaruudhaaf Osfaanaan maal kenne hoo jettan $5,000 gumaacheera. $5,000 ummata isaa ummata Oromoo naannoo Booranaatitti haala hongeetiin miidhame gumaata kennee bakka bu'aa isaaniititti amma kennutti jiran. Hardhas jabaatee kan mul'ate DC yookaan mootu Meerilaanditti Silver Street achitti guyyaa 22ffaa July 22nd irraa jalqabee haga July 29 achitti koota. Tole caaltuu iddoo kana jirtu baga July 4dhaan geesse guyyaa walabummaa Ameerikaa iddoo kanatti maal hojjechaatti jirtu walabummaa Ameerikaa akkamitti ilaalta? Yeah, one hojjechaa jiru amma any questions about medical insurance. Hennepin County being hojjedha. I'm a community outreach coordinator, and so we're here. Any questions about medical insurance, assistance, county assistance, sign up for go to that for information argachuudhaaf as jirra san qabna. Baay'ee gaarii tole yeroo darbellee afgaaffii gooneerra siif maruuf waliini haa ta'u garuu namoonni inshuraansii appilaayi gochuudhaaf iddoo kana yoo dhufan maal isin biraa argachuu danda'u odeeffannoo akkamii kennuuf namootaaf asitti nama hedduu jira waan ta'eef. Yeah, so yoo dhufan information akkamuu dandeenya eessatti nama gargaaru akkatti apply godhan application process with Office of Multicultural so information isaanii qabna sanyiin jirra jechuudha. Haa ta'u guddaa galatooma. Galatooma. Baga guyyaa walabummaa warra Ameerikaadhaan geesse maal faa qabdaa? Namoonni har'a asitti sin arganne yeroo biraa akkamitti argachuu danda'u? Yeroo biraa bilbilan qaba. Shopping kiyya suuqiin kiyya gara biyyaatti qaba. Biyya irraa amma gara na deebisuuf yaalii godhaa jira. Wanti ani hin qabne hin jiru. Koofiyyaa wobootillee jira.
halluu Oromiyaa ka jedhu sin jira, uffanni abbaa gadaa ni jira, tiishartoonni adda addaa ni jiranii, wayaa aadaa hundinuu ka godina 11 ni qaban. Kanaafuu bilbila kiyya isinii kennuu danda'a. 763 daawwii jedhama. Achiin booda yoo bilbiltan na argattanii ajajaanis ni hojjedha. Minisootaa keessa jiraadha. Galatooma isinillee nuuf jiraadha. Yeroo adda addaa iddoo kanatti kana waaddaa mee walabummaa Ameerikaa akkamitti ibsitan? Walabummaa Oromiyaa Ameerikaa jechuun egaa biyya Ameerikaan biyya nu keessa jiraannudha. Biyya keessatti hirkoo argannee keessa jiraannu iddoo ta'ee fi ijoollees ilmaanis keessattuu torree akkas guddan iddoo ta'ee fi isaanii fi walabummaan isaanii bilisummaan isaanii nuunis immoo hawwii keenya waan bilisummaa keenyaa fi kan fakkeenya nu ta'u akkasumas immoo kan nu gammachuudhaan bara baraan kabajnuudha. Kun nama yoo xiqqaate Juulaay 4 kana waggaa 23ffaan kabajaa jira. Isaaf immoo kun mallattoo addaarra jira laa. Yeroo jalqabne tiishartii kana gurguruudhaan jalqabne jechuudha. 2000 bara 2000 waggaa 23ffaa keenya ni kana kabajuu keenya. Uummanni Oromoo walitti dhufe. Iddoo kanatti namootaaf abiddarra dhaabattee foowwa addaa yogguu as jirtu sa'aatii meeqaaf akka itti fufinsaan abiddarra dhaabattee akka waadduun yaadatta laata? Dhugaa yaadachuudhaaf na dhiba ganamummaan dhufaa halkan amma kubbaan dhumee nyaati namni nyaatee gammadee bashannee jirutti amma sanattan turra. Sa'aatii isaan mana jechuu hin danda'u garuu fuul taa'immoo immoo tokko tokko danda'a. Haa ta'u guddaa galatoomi. Baay'ee galatoomi. Atis immoo waggaa akkasuma gurtee na gaafataa jirta galatoomi. Tafarii dabalatte immoo. Gama harka fuunee warreen nu daawwachaatti jirtanii gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun tafarii Tiyuub irratti amma sagantaan nu isiniif dabarsaatti jiru magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul irraa bakka ilmaan Oromoo baay'een wal ga'ani. Guyyaan har'aa kun adoolessa 4 yookiis the 4th July kan jedhamu yookiis guyyaa walabummaa Ameerikaa the Independence Day jedhamuudhaan kabajamu. Maarreen egaa Oromoon magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul keessa jiru bifa kanaan ba'anii yogguu isaan ayyaaneffatan argina egaa iddoo kanatti namoonni waan aadaa eenyummaa maalummaa isaanii ibsu baay'ee qabatanii iddoo kanatti yogguu isaan argaman argina. Kana qofa otoo hin taane bakkee kanatti dunkaanni hedduun yookiis immoo waan namoonni biizina isaaniitti beeksisatan hedduutu jira waan Oromoof Oromiyaa calaqqisiisu jedhutu jira. Maarreen egaa haga xumura qophii keenyaatti waliin turaa isiniin jenne namoota garaagaraa dubbisnee gidduu gidduudhaan isiniif dhiyeessina. Gama kanaan isin keessummeessuun kan si waliin jiru itichaa guddataati gama kaameraadhaan immoo tafarii adaree awaash awtoorraan waliin jira. Turtiin keessan waliin haa ta'u qophiilee hedduu qabna qophii keenyatti bu'aaraa irraa barattu jennee abdii goona. Qophii keenya gama marsaalee hawaasummaadhaan alatti gama chaanaalii 16ffaaf keelii reediyoo 101 qabxii 7 hordofuu dandeessu jira. Turtii gaarii baga guyyaa walabummaa Ameerikaa the Independence Day nagaan geessan isiniin jedha. Turtii gaarii. Oromiyaan bilisoomte itti moo bilisoomne? Walitti dabarsaame. Dirqama wal deeggaruun qabdan. Oromiyaan bilisaa jirti. Bilisoomti moo bilisoomne? Bilisoomteetti. Anaaf hin bilisoomne bilisummaa ishii gara fuulduraa qabsoo keenya hedduu nurraa eeggataa waan baay'ee nu hafa. Akka kootitti ammoo bilisummaan gara fuulduraa yoo ta'e malee ammatti hin bilisoomne waan jedhu qabu. Anaaf hin bilisoomne. Siif ikkoon bilisummaa maal ta'eet hin bilisoomne jette? Wanti anaaf hin bilisoomne jedhuufi osoo uummanni Oromoo bulchuu namoonni keenya mana hidhaatitti qabsaa'onni Oromoo baay'een isaanii mana hidhaatitti dararamaa mana hidhaa jiru. Osoo Oromoon Oromoo bulchu Oromoon Oromoo miidhaa waan jiruuf tokko isa. Inni lammataa ammoo haalli jireenya biyya keenya itti jiru warroota muraasa miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii mootummaa deeggaruudhaaf akka qabsootitti paartii bilchiginnaa yookaan badhaadhina jedhasan deeggaruuf warroota akka ciminnaatitti isaan deeggaran malee warroonni persentii 90 ol uummanni Oromoo rakkinaa fi gadadoo garaagaraa keessa jira. Stiil ajjeechaan uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne. Ammas yoo fudhatte uummanni Oromoo bilisummaa maal jedha? Hin bilisoomne jettaa jechuudha. Hin bilisoomne. Maaliif bilisoomeera jetta? Bilisoomeera jechuun amma ta'e kan hin jedhe Oromoonni afaan isaatiin barachuun isaayyuu afaan isaatiin dubbachuun isaayyuu biyya masaarra jiraachuun amma ta'e tokko bilisoomeera kanaaf hin jedhe. Haa ta'u tolee atoo maal jettame? Gaaffichi wal mormisiisaadha. An akka kootitti hin bilisoomne kan jedhutu irra na fudhadha.
Maaliif hin bilisoomne? Gaaffii bilisummaa warroonni ganama jalqabame galma hin geenye. Kanaafuu galma hin geenye jechuun immoo gaaffiin ganamaa sun Oromoodhaan haa bulchu malee gaaffiin ganamaa sun hin deebine mirga Oromoo akka inni barbaade sanaan uummata inni barbaadu sanaan galma gahee uummata fedhiin uummataa sun mirkanoone kana jechuun immoo ammallee gaaffiin sabaan jira jechuudha. Kanaaf bilisummaan dhugaa sun dhufeera yaada jedhu abdii sanaan qaba. Garuu persentii ta'e bilisoomneerraa jechuudha. Of course waan baay'een jijjiiramni jira, jijjiiramni baay'ee jira. Bilisummaan birqabadha wanti kuni wanta duraaniirra amma wayyina baay'ee guddaa qabna karaa baay'eedhaan garuu bilisoomneerra bilisummaa guutuu sana gonfanneerra nun jechisiisu malee waa baay'eedhaan fooyyana baay'ee jira. Oromiyaan ilmaan Oromoodhaan bulaa jirti. Akkasuma immoo rakkoo naa jiraatu malee bilisummaan dhugaa guutuun sun hin argamne malee agi tokkoyyuu zeeroorra jira jechuun hin danda'u. Haa ta'u guddaa galatoomi siifoo. Ani bilisummaa jedhamu nagarre namni bilisaa'e. Nagarree? Bilisummaan maal fakkaata? Nagaan baanii galuun bilisummaadha. Herrega biraan qabu waan guddaa natti dura qurrayyuu nagaan baatee galuu biyya hin dandeenye keessatti bilisummaan jira jedhee hin yaadu. Abjuu. Maal jettame? Ani Oromiyaan hin bilisoomneen jedha. Sababni isaa Oromoon nagaa dhabeera, nagaan bahee galuu dadhabeera, abbaa barbaade deeggaruu dadhabeera. Yoo ati abbaa barbaade deeggarte ati deeggaraa asitti jedhamteetiin ajjeefamta. Kanaaf bilisummaan akkan jiredha. Tole baay'een keessan hin bilisoomne jettu akka bilisoomnu maal gochuu qabna? Dabarsitaa yaada gabaabduu naaf kenni. Yaa qabsoo itti fufaa jirra. Qabsoo keenya jabeessuumadha. Qabsoon maayini? Qabsoom bilisummaa argachuuf an qabsaa'amudha. Bilisummaa argachuuf baay'ee gaarii. Tole. Itti cichanii qabsaa'u. Marii walii galuu waan hundarratti wal mari'achuu barbaachisa. Ana immoo tokkummaa jedha. Tokkummaa yoo sochoone ni jijjiiramnaa. Kanaaf tokkummaa fi qabsoodhaan wal faana jechuudha. Oromoon tokko ta'uu qaba. Bilisummaa kanatti kufachuun maal gochuu qabna isa walaboomne kana? Bilisummaan kun fiixaan bahuudhaa fi qabsoon itti fufuu qaba. Walumaan immoo Oromoon hundumtuu akkuma gammeen obboleessi koo kun jedhetti marii. So diyaaspooraan maaliin qabsaa'uu qabaree? Diyaaspooraan egaa qabsaa'uun kun waan baay'eetiin qabsoofta. Qabsaa'uu jechuun maallaqaan ta'uu danda'a, sammuutiin ta'uu danda'a, dandeettiitiin ta'uu danda'a. Hundumtuu dandeettii isaatiin, barumsa isaatiin, qabeenya isaatiin akka Oromoon bilisaa'u, bilisa Oromoo akka inni fiixaan bahu gochuu tattaafachuu godhaa jechuudha. Tole diyaaspooraan maaliin qabsaa'a? Diyaaspooraan tokkoffaa mallaqa isaatiin waliigalteen tokkummaan uummata biyyaa karaa jiruun karaa mallaqaatiin ta'e karaa diinagdeetiin qabsaa'amne karaa diinagdeetiin uummata biyya keessa jiru gargaaru tokkummaan akka jiraatu humna miidiyaa waan qabnuu fi asii dubbachuun mirga waan qabnuuf dubbannee uummanni biyyaa sun akka tokko ta'uuf biyya keessatti dubbatteellee waan tokko yoo ibsite rakkoo keessa waan seentuuf at least karaa mallaqaatii fi karaa dubbiitiin illee bira jiraachuu qabna uummata. Tole ati diyaaspooraadha. Diyaasporaan maaliin haa qabsaa'u yoo qabsoo ta'e? Diyaaspooraan waan inni gochuu qabu diyaaspooraan gargaaraadha malee abbaa qabsoo ta'uu hin danda'a jedhee yaadu. Qabsoon biyya keessatti biyya kee keessatti diyaaspooraan beekumsa isaadhaan infoormeeshinii dabarsuudhaan odeeffannoodhaan addunyaatti dhageessisuudhaan wantoota barbaadamanii maallaqaan maallaqa isaa argatee inni biyya keessaa inni biyya kanaa hojjetee argachuu ni danda'a. Inni guddaan diyaaspooraan gochuu danda'u gargaaruu danda'u akka kootitti karaa maallaqaadhaan gargaarsa barbaachisaa ta'eef kennuudhaan gargaaruu danda'a. Inni guddaan kana dhadhee yaadama. Haa ta'u akkamitti haa qabsaa'u diyaaspooraan? Dinagdeedhaa fi dinagdeen utubuu fi beekumsa akkasumas hojii dippiloomaasii hojjechuutiin qabsicha utubuu danda'u. Tole akkamitti haa qabsaa'u diyaaspooraan? Diyaaspooraan qabsaa'u warra qabsaaniif deeggaru qarshiitiin deeggaru. Lammaffaa immoo dippiloomaasaatiin addunyaan Oromiyaan maal akka irra jirtu beeksisu. Galatooma ulfaadhaa. Baga geessan mee guyyaa walabummaa Ameerikaa kana lubaa baga geessani.
baga wajjinumaan geenya. Mee namni tokko spiritually isin abbaa amantiiti hayyuu amantiiti walaboome yoo jedhamu akka hafuuraatti maal jechuudha mee? Akka hafuuraatti akka sagalee waaqayyootti yoon dubbadhe walabummaan kan foonii kan lubbuu kan hafuuraati. Walabummaan immoo kan dubaase Kiristoos karaa Kiristoos fayyine sagaleen waaqayyoo akka jedha. Inni har'a ayyaanessu kun immoo isa fiizikaali yookiis immoo qaamaan bilisa ba'anidha. Waan hundumaa ofitti dabalee keessa jiraachuu danda'a ta'a. Garuu kan Ameerikaa addaa jechuu kooti guyyaa bilisummaa addaa sababii ta'eef. Haa ta'u guddaa galatooma alfaadha. Galatoome. Mee tibba kana addi bilisummaa Oromoo guyyaa 50ffaadha kan inni kabajaatti jiru. Haa ta'u guyyaan kun guyyaa walabummaadha. Mee Oromiyaan walaboomteetti moo walaboomne? Oromiyaan walaboomne ittuma jirra. Ijoolleen ishee adda bilisummaa Oromoo yoo dabalatee ijoolleen ishee kuffisanii kufaa jiru. Walaboomne Oromiyaan ganaa walaboomti. Itti jiru lolaa jiru ijoolleen keenya. Kanaaf sabni Oromoos ijoollee kana duukaa dhaabatanii Oromiyaan akka ishee walaboomtu gochuu fi yaalii gochuutu irra jira. Haa ta'u guddaa galatooma. Oromiyaan walaboomteetti moo walaboomne? Lakki walaboomne. Maal gariin walaboomteetti jechaa jiru isin maaliif walaboomne jettu? Lakki warri walaboomteedhu maalirraa ka'ee kan inni jedhu hin beeknu hacuuccaa jala jirti mayyuu. Maaliif hacuuccaa jala jirti jechuu dandeessan? Egaa walabummaa ofii qabaattee ofiin bulchaa jirtu nama biraatti bulchaa dhumaa jira uummata fixaa jiru maal attamitti walabummaa ta'uu mala akka ittiin. Maal Oromoo miti kan bulchaa jiru? Maa Oromummaan isaa maal hin beeknu Oromummaa isaa hin beeknu. Kanaaf hin bilisoomne jechaa galatooma. Kan kee eenyu eessa jiraatta? Juulaay 4 yookiis guyyaa walabummaa Ameerikaa akkamitti ilaaltaati? Juulaay 14 maqaan kiyya Hassan Ahmed Shariif Jaamaa. Juulaay 14 bakka itti Oromoon manguddoon daa'imni itti wal argee hafuuratti baafatu guyyaan kun guyyaa Oromoo jechuu dandeessa. Mee Oromoon gama hundumaan iddoo kanarra ga'uudhaaf maal gochuu qabattee yaadda? Oromoon gaa tokkummuma kana cimsachuu qaba. Guyyaa asitti walitti dhufu kana ammaan tana xiqqoo manguddoolleen hin gammaddii daa'imni hin gammadaa nama wajji wal dhabdee wajji saayibaa wajji wal agartaa. Waan adda addaa agartee galta hin gammadda guyyaa kana. Tole biyya keessatti immoo sochii garaagaraatu jira. Isa kana keessatti gariin jijjiiramni jiraadhu gariin jijjiiramni hin jiroodhu. Ati isa kami? Jijjiiramni inuma jira lafarra inuma jira. Jijjiirama jiru sani sammuu keenya qulfii hidhamtee jirtu jalaa bilisoomsinee gara jijjiiramaa sanitti ida'amnee hojjechuu barbaachisa saba Oromoo yeroo ammaa kanatti. Maal jechuudha? Akkas jechuun kiyya Oromoon amma siyaasaadhaan sabni Oromoo dura jiru hin jiru gara siyaasaatiin. Siyaasaan keenya fuula dura deemu jira takkaa if duubatti hin deebine. Garuu ekonomiin keenya duuba jira. Kana ekonomii irratti hojjechuu kursii ambitirra teessu irratti ol dhiyaattee hojjechuu jijjiirama kana qaamaan itti hidhamtee hojjechuu. Haa ta'u guddaa galatoomee. Galatoometillee. Dheerinni kee meeqa? Meetira lama. Meetira lama? Akka biyya kanaatti meeqa jechuudha? Akka biyya kanaatti hin beeku. Safaraan biyya kana arganna. Namoonni dheerinaa si caalan jiru? Ammaatti nagarreesitti. As hin jiru? Dorgomtee beektaa dheerinaa? Lakki dorgomee hin beeku. Waa'ee dheerina kee ijoollee shamarranii fagaa fagaafattu maal seetu? Baay'ee na dinqisiifatu. Fuuteetta? Yoo ati amma gaaffii gaa'ilaa gaafatte deebiin namootaa maal taattee yaadda? Ammaatti dhugaa dubbachuuf baay'ee hin gaafanne. Nandira torii naa jedhu deema yaada. Qabuu hin dandeenye. Yoo haadha manaa akkamii barbaaddata? Qalloo dheertuu akkuma qalloo. Maal hanga kee kan dheeratoo hin jiru anaan agartaniif. Jechuun akka shamaraatti dheeratu malee mukoon keessuun hin argamtu. Akka shamaraatti dheeratu kan taate hin barbaadu. Yoo gabaabduu taate filannoo kee miti jechuudha. Haa ta'u galatoom. Hayyee galatoomatillee. Maal hojjechaa jirtu iddoo kanatti? Nuti meeshaalee adda addaa bakka adda addaa irraa qopheessineeti gargaarsa waraana bilisummaa Oromootii fi bakka kanatti finnee waldaa hawaasa Oromoo Julaay 4 bilisummaa biyya Ameerikaa isaan silaatti ayyaaneffatanii isa sababeeffanneetu
asitti hawaasa keenyaaf nuti ammoo waan qabnu waan jiru dhiyeessinee isa gurgurree ittiin waraana keenya gargaaruudhaaf as jirra. Achumaanis guyyicha qabu. Gaarii har'i guyyaa walabummaa Ameerikaati. Isin immoo Oromiyaa walaboomsuu waraana keenya tumsinaadha kan isin jettan. Yoo akkas ta'e Oromoon maal argate maal hin arganne maal akka argatuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo deeggartu. Oromoon dhugaadhumatti waan argate guddaan hin jiru. Waan argate humaa harkaan qabuu fi dirqamatti ta'ee waraanni keenya lola utuu hin jaallatin uummata keenya biyya keessatti dhumaa jira, manaa wajjin gubataa jira, ijoollee ajjeefamaa jira. Akkuma gidduu kanallee kun ijaanuu argitan ragaa lafarra jiru nama ajjeesanii boolla keessatti walitti qabanii wannidha jiru kuni biyya ofii irratti namni biyya isaarra jiraachuu Oromoon dadhabeeti dirqamee waraanni bilisummaa Oromoodha. Bilisummaa sana uummanni Oromoo argatuu qabaa. Akkuma saba kamiittiyuu bilisummaa sana argatuu qabaa jechuudhaani gaara seenee lolatti jira isa sana argamsiisuudhaaf qabsoorra jira nuti ammoo tumsa isaaf barbaachisu isaa akka sabaatti kennuuf dhaabbatan nuuf du'aa nuuf dhiigaa jiru waan ta'eef tumsa sana argamsiisuudhaaf kanatti jirra nutis. Tole egaa bara darbes iddooma kanatti wal agarree turre isin bara baraan gochaatti jirtu mee Oromoon akka waliigalaatti biyya keessas ta'e biyya bakkee jiru waan kana akka godhuun maal dabarsita? Wanti guddaan jiru Oromoo wanti godhuu qabu akka sabaatti wal qabatuutu nurra jira. Wal qabannee wajjin dhaabbachuu danda'utu nurra jira. Beete garaagarummaa xixiqqoo wal komiif waan hin taane ofumaa yeroo keenya balleessinee diinaaf carraa guddaa banuu dhiifnee yeroo akka sabaatti wal qabannee qabsoo keenya finiinsinee waraana keenya jabeessinee humna jabaa ta'e waraana bilisummaa Oromoo humna jabaa ta'ee guddataa jiru kana jabeessinee kanni bilisummaa silaa hawwidu sana Oromiyaadhaaf argamsiisee Oromoon nagaaf isgabbiidhaan biyya isaarra akka jiraatu godhuudhaaf kanatti jira Oromoon hundumtuu kanatti wal ta'uu qaba wal bira dhaabbatuu qaba garaagarummaa xixiqqoo jiru wal komii waan boru itti deebinee fixachuu dandeenyu dhiisee walii galteedhaan humna kana bira dhaabbatee biyya isaarratti abbaa ta'uu qabaan jedhama. Guddaa galatoomii ulfaadha. Happy the 4th today, American independence. So how do you see the day? It's a wonderful day. You know, American independence is truly exceptional. When you think about it, it's about people who didn't just focus on victory or defeat. It's about people who tried their best, and they were valiant in their efforts, but it wouldn't have been possible if they didn't come together. And that's what Independence Day reminds us all about. It's about coming together as a country, embracing our diversity, and celebrating one another. And so it's a wonderful day to do that. Which is part of the independence, we can say you are running for city council, which is Ward 6, right? Yep. It could be part of independence. So what's going on with your kind of movement as of now? Well, it's funny you mentioned that because we're kind of shaping our campaign around this idea of unity, bringing the many diverse aspects of our war together and trying to create change not only at the ballot box but also on the city council. That's something that I've listened to people want as I've knocked on their doors, as I've called on their phone, and for the most part, you know, everybody is excited for change. Obviously, you've got some folks who would prefer the establishment. You've got that in every race. But we've seen a lot of support. That's why we won the caucus. That's why I believe we're going to win the convention. And if people continue to stick with us, we'll win in November. So what would be the next step? The next step is to continue to mingle with people. I'm going to talk to people at today's barbecue. I'm going to continue to reach out to folks online, in person, you name it. And it's important that the media plays a role in getting people to the ballot box in November, right? Because it's easy to forget. Early voting starts on September 30th. September 30th. So as soon as September 29th is over, I want people to go to their nearest City of Minneapolis ballot center, request an absentee ballot. That way you don't have to worry about it on election day, and rank Tiger as your first choice. All right, so would you tell us your name and how do you see the Judah efforts? Thank you. Thanks for inviting me. My name is Omar Said. I am a running city council in St. Paul and Ward 1, and is in Lexington and Selby and Dale and Rice Street. And so I'm here to support our community and to celebrate, and it's been exciting. So what special mission and vision you have for the resident of St. Paul when you are running as city council? Well, one thing I have for them is that we need a representation in our city.
our community need representation on city level. I have experience. I've been working with the city last 5 years, and we need a voice of our community to the city of St. Paul. All right, thank you very much. Thank you. Tole doctor, baga July 4th keesse guyyaa walabummaa mee dhaamsa maalii qabda? Baga wajjin geenya har'a guyyaa bilisummaa Ameerikaati Juulaa yookiin adoolessa 4 waggaa 200 dura Ameerikaan Ingilizii irraa cabanii mootummaa bilisa ta'anii ijaaramanii isaan isa kabajuun nuti immoo biyya kana keessa dhufnee erga kana kabajuutti kaane 1990 qabne haga har'aa kabajaa jirra waggaa 33 jechuudha waggaa waggaatti asitti baanee akka bilisummaa keenyaatti kabajataa jira jechuudha ijoollee beera jaarolee dargaggoo warra ispoortii shaakalan hundumtuu dhufanii asitti kubbaa taphatu asitti nyaata tolchinee kunoon agartaa foon jajiinee waannee bargarii waannee nyaachifnee uummanni nyaatee taphatee gammadee galaa qilleensi isaallee bareedaa ta'ee bokkaalleen caamsine argitee itti dandeetti keenya uf goonee bokkaallee caamsine bokkaan dhumaa ture ganamaa so kun jechuun nuufis guyyaa bilisummaati guyyaatti bilisummaa keenya argannee biyya bilisa keessa jiraannu jechuudha the land of the free home of the brave jedhama Ameerikaani egaa kanarra maal baay'ee waan sitti himuu hin qabu akkuma argitu kana uummanni gara 340 waggaatti yoo haalli qilleensaa immoo gaarii ta'e aga 5,000 10,000 illee ba'a jechuudha namni Minnesota keessa jiraatu Minnesota jechuun steeta tokko Ameerikaan steeta 51 qabdi Minnesotaan immoo isa keessa steeta tokko mootummaa mataa isaatii qaba heera mataa isaatii qaba wanti nuti walitti qabnu afaanii fi imaammata alaa fi humna waraana biyyaa malee inni kaanii waan barnoota fa'aa maal fa'aa nuuma bulcha jechuudha. Isa kana Minnesota keessa Oromoo meeqatu jira doctor? Oromoon nuti gamma waggaa 5 darban kana Oromoon 50 jenna garuu immoo dhalataa jiraatti dhufaa jira waggaa lamaan kana yoo persantii 5 dabalillee gara uummata 60,000 ta'a jechuudha Minnesota keessa. Haa ta'u guddaa galatooma. Ayyee galatooma. Nyaadhaa dhugaa taphadhaa. Maqaan keenyu asitti immoo yogguu talaallii kennitudha kan argine talaallii namoonni ammayyuu fudhachaatti jiru. Maqaan kee Taamiraatiin jedhama. Talaalliin akka isa duraatiillee miti duraan si'a 2 kennee sana booda buustar kan jedhamu sadaffaallee namoota gurguddoo fa'a amma 4 illee kennaa turre inni kun immoo faayizarii jedhama. Faayizarii ta'ee bivalent kan jedhamudha. Doozii tokko qofa kan kennamu nama takkumallee fudhatee hin beekne yookaan immoo omaakiroon kan jedhamu si'a tokko yoo duraan fudhatan ta'e isa kana doozii tokko qofa kennina namni fudhatee hin beekne kana dura umurii kamiyyuu taanan kennaafii jirra jechuudha. Namoonni amma akka koovidiin badetti namoonni yaadan jiru. Koovidiin ammayyuu jira? Koovidiin hin banne akkuma akka influenza kana waggaa waggaan ture kan dhufu miti endemikii ta'ee asuma kan turudha. Nama kamirra akkaataan daddarbii hin jijjiiramne akkuma duraati garuu namni ammatti maanni barameera nuti dubarreera akka dhukkubbii daddarbaa kamiyyuu akka dhukkubbii daddarbaa kan qilleensaan darbu kamiyyuu ni daddarbaa of eeguun barbaachisaadha akka durillee baay'ee sodaachisaa ta'uu baatullee dhukkubichi hir'atee otoo hin taane namnis bareera deebinaanis talaallii namoonni hedduun fudhatanii amma talaallii fudhachuunis hin barbaachisa namni fudhatee hin beekne of eeggachuunis immoo barbaachisaa dhiyeessaayyuu. Guddaa galatoome. Tole dooktar baga guyyaa adoolessa 4 guyyaa walabummaa Ameerikaan si ga'e mee baga guyyaa kanaan geesse dhaamsa kennuuf dhaamisa booda gaaffii dhimma fayyaa wal qabateen si gaafadha. Baga guyyaa bilisummaa ummata biyya Ameerikaa kanaan nuu mara ga'e jedha. Egaa anis naannoo kanirraa maayilii walakka hin ga'u iddoo nan hojjedhu hospitaala University Minnesota Fairview kan as hojjedha. Erga waldaan ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa asitti sagantaa qabna. Sagantaa waa'ee talaallii koovidii akkasumas waa'ee hubannoo barnoota fayyaaf akkas namaaf kennina. Egaa
ijoollees akkasuma mana deemee hojii irra ba'ee ijoollee qabadde dhufe kaayyoon waan kanaa bilisummaa biyyi kana gartee kabaju biyya keessa jiraannu waliin wal fakkaachuu galata biyya kana qabnullee ibsachuu qabna. Biyya keenya baqannee biyya ambaa keessa akkas bilisummaadhaan jiraachuullee waan tokko. Namni Oromoo ammoo carraa wal arguu waltajjiin waggaa waggaadhaan dhufnee bilisummaa biyya kana yaadachaa maatii keenya wal bira dhufanii akka wal argan ijoolleen xiqqoon akka wal barat nulleen akkasuma ammoo warri kaayoo tokko irratti hundoofnu fakkeenyaaf waan fayyaa irratti hawaasa Oromoo kan barsiisu waggaa waggaadhaan waltajjii Osfaanaa irratti waan tajaajila fayyaa hin kennina namni hin barsiifna guyyaa kanallee waan fayyaa irratti namaaf hubannoo kennu tallaalliin akkasuma hin kennina. Egaa kanumaaf dhufee egaa waa lama jechuudha waanuma jechuun ogummaa keenyadha waan nam gargaaru san sagantaa jiru kan laalu dhufee kabira ammoo ummata keennan wal agarree waliin bashannanuuf. Baay'ee gaarii amma isin akka Ayyooppaatti talaallii asiitti kennaatti jirtu mee koovidiin ammayyuu hin jira manneen hospitaalaa keessas dalagdu sabateeraa fi ammayyuu namoonni dhibee kanaan saaxilaman jiru yoo jiru ta'e namoonni keenya eeggannoo maalii gochuu qabu? Egaa dhibeen kun dhuguma dubbachuu fi hagi durii nama sodaachisaa hin jiru namni dhibee kanaan qabamu tokko lama sadii inuma argaa garuu akka durii san namni baay'ee dhibamee maaliifannaan tallaalliin kulleen xiqqoo humna namaa waan kennuuf namni naachuraalillee ka dhukkuba kanaan qabamee irra ka fayyilleen ka tallaallii fudhatilleen ergaa dhukkubsan irra dandamataniin booda namni immunity qaami namaa kun xiqqoo dandeettii waan kana dhukkub kana ittisuu waan qabuufi tallaallii fudhachuun carraa qaami namaa kun qophaa'ee immunity gaarii qabaachuuf bu'aa yoo qabaat malee miidhaan inni namirraan gahu kan amma yaadu tokkolleen hin jiru. Namni fakkeenyaaf jaarsi tokko dhufee na gaafate kanaan dura tallaallii sadii fudhadhee jira maal na gorsa jennaan an akka ogeessa fayyaa tokkotti akka nama bu'aa tallaalliin qabu biyya keenyatti argee hedduu inni jedhutti tallaallii kana irra deebitu yoo fudhatte bu'aa irra argattu malee miidhaa inni sitti fidu kan inni miidhaa kan si fide kan inni an si gorsu yookiin kan sitti himu yaad mata kee keessa hin jiru bu'aa yoo qabaat irra fayyadamta yoo bu'aa naan qabullee ani kanaan dura fudhadhee jira qaamni kiyya akka gaariitti qophaa'ee jira rijistaansiin qaballee yoo ta'e ka qabdu irra xiqqoo si dabala malee wanni inni agas maraa dhiibbaan inni miidhaa inni namirraan gahu ka ati hamman jettee himtu tokkollee hin jiru kanaafuu namni fudhachuu fedhu ka waggaa tokko ture ka jijaa turellee yoo deebi'ee fudhate miidhaan inni hagas maraa namni sodaatuuf tokkollee hin jiru bu'aatu hedduu caalaa waa'ee miidhaa tallaallii kana namni lafuma ka'ee sodaata malee eega tallaalliin miidhaa namirraan ga'u akka inni hedduu hin jirre waan qoratame waan tallaalliin namaa godhu nama Afrikaa dhufe beeka kanaafiyyuu namni keenya yoo carraa argate keessattuyyuu warri dhibee adda addaa qaban dhibee dhukkub kanaaf nama saaxilu qaban irra deebi'anii fudhatan bu'aa argatu malee miidhaan inni namirra ga'u hin jiru. Fadhu galatoomi dooktar. Iddoo ulfadha. Thank you. Baga guyyaa walabummaa Ameerikaadhaan geesse. Baga waliin ga'e. Oromoon bilisoome Oromoon bilisoome. Hin bilisoomu. Maaliif? Oromoon ammayyuu ajjeefamaa du'aa jira waan ta'eef ani bilisoomeera jechuu hin danda'u ammayyuu. Bilisoomuuf maal gochuu qaba? Qabsaa'uu qaba itti fufee qabsaa'uu qaba haga firiidamii isaa argatutti ammayyuu Oromoon qabsaa'uu qaba. Soo kan qabsaa'uu qabu warra biyya keessaa moo warra biyya bakkeetti? Hundumtuu qabsaa'uu qaba karaa danda'een. Diyaaspooraan akkamitti qabsaa'uu danda'a? Diyaaspooraan karaa danda'een karaa fandi gochuutiin protest gochuutiin karaa danda'een qabsaa'uu qaban jedha. Galatoom. Galatoom. Red Fox baga guyyaa walabummaa Ameerikaa geesse maal fa'aa qabattan isin? Baga walumaan geenye har'a guyyaa mootuu Osfaanaadhaaf hedduu qophaa'aa jira waan taateef meeshaa hedduu isin finne yeroo ammaa kanatti jerzii fi jerzii amma fudhadheeru kanaa fi
akkasuma mootuu nekleesii yookiin amartii mormaa kan uffatamu qopheessee jira jechuudha. Isa gurguraa jirra waan biraa hedduus hin qabnu. Kan biraa mootuu diizaayinii haaraa fi kanneen biroos kan qopheeffanne uffata biroos diisitti fiduudhaaf qophoofnee jira jechuudha. So namoonni guyyaa sana diisitti kallattiin isin argatu jechuudha. Diisitti mootuu dirree keessatti akkuma jiru kana dukkaana keenya qopheeffannee rifaaks kan jiru jira. Achitti meeshaa kanaa fi diizaayinii haaraa dalagnee hunda isaa achitti gurguraaf deemna. Namoonni tarii fageenya irra jiraatanii fageenyatti hammaatu malee rifaaks arguun barbaada meeshaa keenya jedhan akkamitti isin argachuu danda'u? Keessatti warroonni biyya yeroo baay'ee nu gaafatu gama biyyaa geessuudhaaf mootii xiqqoosii gatiin ittiin dalagsiifnuu fi gatiin biyya ittiin gurguramu wal nu madaaluu didee isa kanaaf mootuu furuudhaaf yeroo baay'eessine jechuudha lakkoofsa guddaadhaan yoo dalagan gatiin ittiin dalagsiistu gadaanaa waan ta'eef hedduu isaa odorii goonee gara biyyaatti geessuudhaaf karoora ni qabna. Ammatti mootuu warroonni fakkeenyaaf Awustiraaliyaa, Kaanaadaa fi USA keessa jiraatan karaa toora websaayitii keenya redfx.online seenuudhaan argachuu danda'u jechuudha. Haa ta'u guddaa galatooma. Welfaadhu. Galatooma bakka guyyaa walabummaa Ameerikaan geessanii sagantaa walitti nu qabeessa guddaa isa taansu waa'ee Osfaanaa haasofna dura garuu bakka geessan. Abbaa geessi bakka waliin nu geenne. Bakka waliin nu gee. Sagantaa Oromoon biyya bakkeetti qabu keessaa wal dorgommii kubbaa miilaa kaaba Ameerikaati Osfaanaa jechuudha. Kun immoo gaggeeffamuuf guyyoota muraasa tofe qophiin jiru maal fakkaata? Qophiin jiru waan qophii waa mara xumurree irraa biyya irraallee Yuroop irraallee artistoota guddaa Oromoo Finnee irraa filaayiriin boru hin bayaa qophii marti dhumateera tiimni Noorwee irraa dhufaadha baran wanti adabatu godhu so kanaafuu qophii finne kana Washington DC'n magaalaa guddichi Ameerikaati Oromoon aadaa ofii uffatee akkas bareedee magaalaa isa keessa deemu Oromummaa keenya sadarkaa sanii beeksisuu waan beeknuuf uummanni Oromoo dhufee akka itti hirmaatu kabajaan gaafanna. Obbo Fuad yeroo dheeraadhaaf wanna kana keessa dalagaatti jirta. Namoonni tokko yaaddoo akka qaban ibsu qophiin keessan maal fakkaata? Washington DC'n qe'ee warra bashootaati kana jedhu. Qophiin isin gootan maal fakkaata? Olaantummaa Oromoo kaasuudha. Gartee Washington DC kana Oromoon kileem godhachuu danda'uu qabdi. Uummata biraatiif dhisnee gartee nurra hedduu jennee wanni if qusannuuf hin jiru. Wanni barbaannu namni Minnesotatti toornamentii dhufuu ture akka danda'utti nu hojii achi dhaqee waan nuti falmannu nu hojii falmachuu irra jira. Wanni jennu Osfaanaan Washington DC is the capital city. Capital city Ameerikaati. So Oromoon achi dhaqee hedduminaan waan taateef garsiisu aadaa teenya garsiisu tapha bareedaa achi garsiisee nagee hangaluu irra jira. Baay'ee gaarii tole gaaffiin biroon isin gaafadhu haal dureen isin mijeessitan kana dura maal fakkaata keessumaa bakka namni qubatu haa ta'u eeriyaan wanti kun itti gaggeeffamu dhimma geejibaadhaan bakkeelee nyaataa fayyadamanii diskaawuntii addaa isaan argatan yoo jiraate waan Osfaanaan bara kana mijeesse maaltu jira mee naannoo sanatti simannaan warri Washington DC Oromoodhaaf qophaa'aa jiru maal fakkaata kominikeeshinii qabdu gamma? Yaa hawaasa Washington DC waliin dhiyeennaan dalagaarraa venue illee venue guddaa premium venue artistiin biyyanaa akka Drake Lil Wayne fa'a itti sirbanitti premium venue ka qabameeru hotel illee website keenya irra deemtan discounted ka ta'e diilii waliin goone hotel achirra deemtanii amma qabatuu hin dandeettanii hotel baay'ee discounted ka ta'e achi deemtuu hin dandeettanii hawaasni achi illee bal'inaan qophaa'ee jira. Qophii waan jedhamu dhumateera guddaa wanti kan isinummaan dhufaatti itti hirmaata jenna malee. Namoonni kana eeggannoo gochuu qabu yeroo iddoo kana dhufan jettanii waan dhaamta yoo qabaattan. Yaa gizee bakka tana dhuftanii Osfaanaan hoteela qopheessee jira fakkeenyaaf ammarraa irra qophaa'aa achi gizee dheeytan san gartee gatii rakishaan dhimma itti ba'uu dandeessan wanni biraa Oromoon community ivintii adda addaa achi qopheessitee jirti nama gartee waan akka nyaataa hiraa bilbaata fa'aa qopheessanii nama waan goggoruu jiran soosan hunda quba qabaadhaa gargaarsi achis ni jira please hoottaa enjoy godhaa. Yaa wanti uummanni Oromoo keessattuu ijoollee yaangii wanti of eeggattu venderoota biyya sanii restoraantii biyya sanii already identify goone websaayitii keenya irra social media keenya irra keenya achitti advertise goona yoo achi dhaqxan qajeela mana Oromoo dhaqaa achi nyaadhaa bakka bashannanaa ta'e manni Oromoo identify ta'ee jira bakka san dhaqa Oromoo waliin naannoo isaanii turaa jedha gabaabumatti. Guddaa galatooma. Galatooma tillee. Ayyee
daawwattoota keenyaa egaa qophii keenya gama Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun tafarii tuubii irratti kan nu caqasaa turtanii asirratti raawwachuudhaaf dirqamna. Keessumaa guyyaa har'aa magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul keessatti bakka Oromiyaa xiqqoo jennutti guyyaan adoolessi 4 Ameerikaan guyyaatti walabummaa ishee argattee bifa baay'ee miidhagaa hawwataa ta'een haala kanaan dhiyaatti jechuudha. Namoonni iddoo kanatti haalota garaagaraa miira qabanii yaada qabanii dubbisnee simbiraan geenye. Yeroo biroo qophee biroodhaa walitti geenya. Maarreen egaa walabummaan Ameerikaadhaaf dhufee biyya Oromiyaadhaafis haa ga'uun asumaan dhaamsa keenya waan hordoftaniif galata guddaa saba keenya kutaalee Oromiyaa keessatti rakkoo biraa keessummeessaatti jiran dhimma walabummaa Oromiyaa haaluma wal fakkaatuun bilisummaa Oromoodhaaf kufanii kuffiisaatti jiran hundumaaf galanni keessan bilisummaadha jecha yeroo biroo qophee biroodhaa walitti deebina. Itichaa guddataan ture tafarii adirees suuqa sanaa na waliin ture Awaash Awutoorraa jechuudha. Turtii gaarii. Okay.